Garuu wanni takkatanii isiniimu. Eega Itoophiyaan jaaramtee fi as jidduu amma gartee Itoophiyaan eega jaaramtee amata 100 fi wayi. Eega Itoophiyaan jaaramtee fi as jidduu hundi isaaniitu bitamtuudha. Qajeeloo dhaggeeffadhaa waan isiniimaa jiru. Eega Itoophiyaan jaaramtee fi as jidduu hundi isaanii bitamtuudha. Warreen gartee biyya gaggeessaa turanis warreen garee mormituudhaatis. Takka warri gartee Itoophiyaa seenaa Itoophiyaa keessatti humniti bitamtuun ta'in hin jirtu. Waggaa 100 fi Itoophiyaan eega jaaramte waggaa 140 kan nama taati. Or 45. Warri dhugaadhaan biyya jaalatu hin jiru Itoophiyaa keessa. Fakkeenyaaf yoo gartee dhugaadhaan ka biyya jaalatan taate gareen TPLF wanni isin Eertiraa wajjin hariiroo gootee fi hariiroo gootee Itoophiyaa wajjin wallola federaalaa mootummaa federaalaa wallola jettuun hin jirtu. Taagajaa. Abiy mataan isaa wanni Eertiraa wajjitti wal tahee garee TPLF tana gartee waliin buqqaafna jedhee lola rabbanuufis hin jirtu. Kun hundinuu bitamuumina. Kun hundinuu tuffina gartee biyyaa qaban. Deema Mangistoo Hayilamaariyaam laala. Mangistoo Hayilamaariyaam akkasuma ture. Haile Sillaasee laala. Haile Sillaaseenis bitamaa guddaa. Sababa isaatti gartee biyya adda addaa dhabde Itoophiyaan. Minilikis sanuma. Ingiliz irraa meeshaa waraanaatiif hunda gartee irkifateeti ummatuma isaa irratti lola bane. So warri gartee arraan tana laala. Arraan tan arra bikkee jiru laala. Khaanis deemeti warra Suudaanii wajjin hariiroo godhata. Khaanis deemeti gartee Eertiraa wajjin hariiroo godhata. Kun hundinuu ummata bitamaadha. Warri gama fedhanuu haa jira. Ammoo hogguu aangorra jiran ifii isaaniitu gartee kaan baanda kaan jinni waliin jaanii wal ni arrabsan. Ammoo takkaan isiitu ammallee gartee nuti warra biyya jaalatu jee warruma Itoophiyaatiin baanu jira beekaa. Warra Itoophiyaan gartee akka biyya teenyaati jee laaluun baana. Warra Itoophiyaanistiidhaatiin baana. Wantaan nati deebar sila gartee footoo biraata akka isin garsiisuun barbaade. Akaan gartee amma duratti isiniin jechaa ture. So tana keessa gartee shakkiin godhina warra Iraan kana akka gartee uummata biyya teenyaatti ilaalina. Warra maallaqni biiliyoonaan lakkaa'amu. Gatiin san gadi hin baane biiliyoonaan kan lakkaa'amu kan nameefiiti didan biyya gurguruu. Maaliif qaanyuma tana keessaa nu baasaadha guddoon isiidha. Ameerikaan qaanyuuneeti jirraa qaanyii tana keessaa gartee hogguu horii isinii kennine akka gartee nuti injifannetti as baanee haasoynaadha. Isinii gartee? Iraaniin ammallee gartee nuti injifatee jira. Nutu gartee lola godhuu qabaa. Nutu gartee Ameerikaa tana kana godhu hin jettanii haasoynaadha barba. Hogguu gartee horii hogguu sii kennan waan akkasii isin jaani beekaa. Afaan keessanii inni ustanii garuu immoo horii fudhadhaadha dubbiin. So keessa maas gartee Hormuzis banaadha dubbiin tajirtu. Hin goonu jaaniiti. Horiidhaan hin bitamnu jaaniiti. Waan akkanaa tan uummata keenya irraan eegina. Namni cinaan gartee akkasitti waan ilaaltan. Yes. Horsu, Ethiopia is a poor country. That is true. But that does not give you to sell your country. Your country is not for sale. For anything. In fact, especially if you are a leader of the country, you're supposed to look after the interest of the country. You don't sell your country. That's what they do. They all sell. Anything is for sale in Ethiopia. Whether we believe it or not, or we agree with it or not, anything is for sale.
the highest bidder will always win. The reason why Abiy is after UAE or he is running UAE's politics in Ethiopia is because they're paying him. As simple as that. خبرات زودو فكزم غرغرتهم غرتي كسيتي ولين هوجيتشو دافتا. Anyways, durdur so garte wanta kan sinin. Lola mantana Ethiopia dafi gareti pelef jidutti khawd afta wana. Okay. Nuti lollu ni ila hanga garte biyete nya khesati afutti. Lola kana lollu ni godo muda ka. Ani sinime mudras sinin jetin je. Lollu ni godo muda ka. Enyu moya sangarte hogulolle galame wana walin lalu dafte walin lalu dandenyu tak. Amman tanagaru garenti pellevis way wachati girti arrantanas garte biyotan addunyada khaysatu garte waren horn of Africa da khuni akka manguddumatti garte motuma Ethiopia tan raqabu qabdani janeti garte barru basani barru gadisani jiran tana khaysa mo wonni san dubbachu tinjirre TPLF itu motuma ogula magara kalche kuni warsila Abiy durudurso gareti TPLF tan garte akka mana seera dhiyaatanitti irra hojjechuu qaba durudurso khara mana seeraatiin gareti TPLF durudurso wan motuma Dabrazion hombalchanif da motuma Getachew Radda hombalchanif takasan lamada wan ango Taddasee Warredaa hombalchanif hoggula majechu khaysan fincila garte biyasan kesa gaggeessan kuni heeraan garte itti gaafatamuudha qaban heeraan achi booda egaa horii biyyattiidhaa akka fedhanitti garte waraana ijaarrachuudhaa fi gargaarsa uummataa bikkaan ga'uu dhabu inumaatu garte dahabban waan adda addaa garte horii biyyattiidhaa guuranii garte karaa Eertiraatiin ala gurgurachuu kana hundaatu jira. Gama khaaniin waraana isaanii gartee fuudhanii kunoo Suudaan keessa naqanii akkasitti gartee waraanni Suudaan keessatti lola gaggeessu kun hundinuu heera biyyattiitii hojii faallaa deemaa jechuudha. Okay? Yoo kanuma waanuma heeraa qofa irratti illee xiyyeeffannoo taate. Okay? So kun hundinuu gartee itti gaafatama guddaadha qaba. Tanaafuu gartee mootummaan aangoo isaanii qofa otoo hin taane nagee biyyattiidhaa gartee karaa tokko deebisuudhaaf gareen tun akka gartee Abiy barbaadutti gatta'anii numa Abiy jalatti numa bulle gareen TPLF tana gartee shakkii takka illee godhina gareen TPLF wanni isaan barbaadan olaantummaadha barbaadan. Okay? Wanni isaan barbaadan 4 kiilootti deebi'uu barbaadan malee akkanumatti gartee Tigraay keessa teenya jaanii yaadutti hin jiran sanirratti hojjechaatis hin jiran. Okay? Tanaatana jidduu wanni tagartee tan arraan tana akka gartee oduu gurguddoo taatee deemaa jirtu takka tan gartee isinillee dhaga'uu qabdan tan Oromiyaa keessaati. Dubbii fannoodha. Fannoo gartee Oromiyaa keessa jirtu guyyaa kaleedhaa Jawaar chaanala Riyoot gubbaarratti hogguu gaafii fi deebii godhu inumaa san durallee gartee dheengadda hogguu gartee laayivii asirratti haasa'u yoo yaadattan. Live ku TikTok irratti haasawaa ture san maal jechaa ture mootummaa federaalaatitu fannoo jaanii Wallagga keessatti gartee humna lama adda addaa jaaranii jiranii humniti lameen tun obboleeyyan lamaanii kaanis gartee naannoo Gida Ayyaanaa kan jiru kaan inumaatu gartee deemee karaa Gondar kan jiru je'eeti gartee odeessaa ture. Okay? Amma gaa naannoo Gida Ayyaanaa kana nama hedduutu dhume dheengadda. Nama hedduu dhume. Akka gartee oduun bahaa jirtu jettutti jarreen dhume kuni garee fannoo tanaan dhume jaaniiti odeessaa jiran. Gara kaaniin fannoon tunii fi mootummaan waraanni federaalaa waliin hojjetaniidha. Inumaatu bikka takkatti baankii hunda gartee diiganiiti achitti gartee itti gaafatamaan baankiitillee du'ee jira. Reefka isaatu gartee bikka sanirraa uummata fuudhuu dhorkaniiti. Fuudhanii naqamte geessanii awwaalanii jaaniiti faamiliin odeessaa jirti. Okay? Gaafa keessa wanni Jawaar jiru gareeleen fannoo Wallagga keessa jirtu tuni fannoo gartee naannoo Amaaraa jirtu wajjin walitti hidhaan qabdudha.
mootummaa federaalaatitu as ijaaree jechaa jira inni. Tani ilaalchisee egaa har'aan tana haasawa gartee reefuun tana Jawaarilleen peejii isaa gubbaatti afaan faranjiidhaatiin barreessee jira. Haasawa dubbii himaan fannoo naannoo Amaaraa akka jirutti haasawa inni Jawaar odeessaa jiru kuni guutuutti sobaa. Jawaar waan hin beeknerra haasawaa jira jeeti Jawaaritti gartee quba laachaa jira. Inumaatu inni akka jirutti nuti garee fannoodhaa lama gartee adda addaa inumaatu gartee ajajoota gartee gurguddaa toora gartee naannogaa akka gartee murna iziidhaatti ol kaasneeti murna lama qabnaa jechaa jira. Takka murnini lachuutu warruma gartee achi keessatti Wallagga keessa guddatee irraa isaanumaatu ijaaree nutis gargaarree har'aan tana murna gurguddoo ta'anii waraana gartee bal'aa qabnaa jeeti odeessaa jira. Isaanii fi nuutu walitti dhufee har'aamma faannoo waliigalaa humna faannoo waliigalaa ijaarree jirra jeeti odeessaa jira. Dhagaa jirtanii mi? Dubagaa gaafiin Jawaar gaafate kalee hogguu gartee miidiyaa irraa haasoo godhaa ture san yoo gareen fannoo Wallagga keessa jirtu tuni garee fannoo tan naannoo Amaaraa jirtu wajjin qaama tokko taate fi yoo gareen fannoo tuni gartee qaama biraa taate ifatti gartee warri fannoo naannoo Amaaraa kuni labsuu qabanii jechaa jira. Dubbachuu qabanii. Gara kaaniin ammaasis badiiwwan maqaa fannootiin Wallagga keessatti gartee gaggeeffamaa jirtu kana gareen fannoo naannoo Amaaraa tun takka nuutu waliin goone jechuu qaban takka ammoo nuuti gartee waliin hin goone jechuu qabanidha. Madubbiin isinii galtee Jawaar wanni inni jechaa jiru fannoon naannoo Amaaraa tuni ifii isaaniitiif nuti fannoo Wallagga keessaa qabna jechaa garuu immoo fannoon Wallagga keessa jirtu tan gartee badii ummata Oromoo irratti hojjechaa jirtuu fi ummata Oromoo qofa illee otoo hin taane ummata Amaaraa irrattis warra gartee naannoo san irra jiru ti badii hojjechaa jirtu tuni qaama keenyaa miti jechuu hin danda'anidha. Yoo tarata akka gartee gareen achi badii balleessaa jirtu gareen gartee fannoo tan naannoo Wallaggaa keessa jirtu fannooteen yoo hayyatu taate badii isaaniitis waliin fudhachuu qabdaadha. Isinii galee yaada isaa. Yaada kana waliin galaanan. Akkanumatti gartee lakki gareen teenya badii kanaan balleessitu garuu immoo nuti garee kanaati gartee achi keessaa qabna jechuu hin dandeessu. Poolitikaan akkasiin jiru. Dursoo achi keessa humna qabaachuu san eegaa amante hujii isaaniitis fudhachuudha qabdaa jechuudha. Maaliif hujiin isaaniitii fi humnitis waliin deeman. Isin galtee? Ani gartee ni jira miti. Akkuma gartee politishaanota keenya tokko tokko gartee miidiyaa Amaaraa dhaqan. Ani Oromoodha. Finfinneen ammoo yeroo ammaan tanaatti ta'u Oromootii miti warra juusan gartee. Hin taatu akkasan. Wanni irraa haasawaa jirru waan sanii miti. Wanni nuti irraa haasawaa jirru Finfinneen ta'u Oromooti ta'u Oromooti. Wanni irraa haasawni takka illee hin jirtu. Arraas takka boruus takka yeroo dabartees takkuma hammasuma wanni irraa haasawaa jirtu. So hogguu gartee fannoon as baatee dubbatu kana fannoon lakkii nuti humna jabdu qabna Wallagga keessaa eege jette booda wanni ammas gara biraatiin ajajachaa jirtu badii Wallagga keessaa san responsibility ni fudhanna jechuu jirta jechuudha. So badii duraan gartee Jawaarilleen juuqa fannoo Wallagga keessa jirtu mootummaa jaarete jiru san gartee warri fannoodhaa kun gartee yoo responsibility isaanii fudhatan taate badii nama mootummaa federaalaatirraa fannoo naannoo Amaaraa tan irratti as deebitii jechuudha. Hogguu kana gaa fannoon naannoo Amaaraa amma booda gartee yoo Oromiyaa keessa sossootu taate yoo gartee
garee abaa wobooti wajjin walii galanii akkama odeessaa jiran kanatti garee abaa woboo wajjin walii galanii kan gartee qaama tokko yoo ta'an taate mootummaa tana garagalchuudhaaf diinaa jechuu uummata Oromoo irratti sini galtee dubbiin. Naangalle oneeti jettu hoggaa waa'ee Oromoodhaa dubbattu Abiyyi ol baasii maal jechuu if duba kaa jechuu keeti wantaan nadi deebar tiktaakiitu footoolee biraas baasuu na dhorkee jira. TikTok na dhorke garuu ammaan tan ni dandeessan warri gartee gama duubaatiin footoo kaa'uun hedduu naman dhibu tana kaaftanii gartee ta Abiyyiis kaa'uu ni dandeessan ammoo isaanii na dide TikTok na dide. Okay. Tawaay gartee tana kanatti irraa haasoinu. Okay. Tabiraata ka garuu immoo tan gartee ammallee irraa haasa'u laal hogguu gartee ta keenyaa tan hogguun irraa haasa'u keessattuu politikaa abaa woboodhaa hogguun irraa haasa'u qajeeloo dhageeffadhaa. Abaa woboodhaa ammallee gartee akka dhaabaatti socho'aan jiran akka dhaabaatti isaan kana gartee beekamtii kennuufi nama dhiba. Okay. Keessattuu yeroo ammaan tanaa yeroo politikaan Itoophiyaadhaa haalaan aktiif ta'e kana keessatti arraan tana kalee Jawaariitu irraa haasawe arrammoo dubbii himaa fannooti irraa haasawe laala dubbii tana qacalu laala guyyaa biroo sila namni haasa'u qabu dubbii himaa abaa wobootu miidiyaa irra bahee gartee wanni Jawaar jeessanis akkasi wanni fannoon jechaa jirtus akkasi yaani isaaniitu gartee naannoo kana keessatti sochii addaa qaba. Isaaniitu gartee naannoo kana keessaa sagalee guddoo qaba. Sila as bahanii dubbachuudha qaban. Okay. Hogguun akkana isiniin joo qacaloon na dhageeffadha. Warri gartee abaa woboo deeggartanis warri mootummaa deeggartanis an akkana deeggartaniif abaa woboo gartee maqaa badarra kaa'umfatu. Akka gartee mootummaa deeggan waan mootummaatis gartee mootummaan Itoophiyaas dadhabduudha. Karaa poolitikaatti dadhabduudha. Karaa gartee dippiloomaasiitti dadhabduudha. Karaa propagaandaattis dadhabduudha. Kanuma akkasii immoo abaa woboodhaa fi fannoo fi kana hundee wal cinaa laalte mootummaa gartee karaa hundatti dadhabdu tanaatu injifachaa jira. Okay. Lola akka feete lole obboleessa kiyya. Obboleettiiti. Qawwee feete qabaadhu. Lafarratti akka feetetti injifadhu. Guyyaarraa lola gaggeessi. Yoo gartee qaama propagaandaa si oofu ka'eef dandee hin qabaanne. Yoo gartee oduun teetuni guyyaarraa miidiyaa irratti asiin baane. Yoo garee poolitikaadhaa ta gartee waan ati godhaa jirtu kana achi deemtee siif gaggeessitu hin qabaanne. Waraana qofa irratti waan takkallee injifachuu hin dandeessu. Okay. Tana amata guutuun isin jechaa jira. Warri mana kana keessa jirtan ni beektan. Waan feete godhaa. Waan afuriin isin jeemti afuran kana gartee yoo qindoominaan hin qabaanne waraanni fedhee gartee humaata kan fitu. Ni agarraa miti waraana guddaa waraana Iraanii fi Ameerikaa. Iraan bar waraanaanis injifachaati, propagaandaanis injifachaa, politikaanis injifachaa, okay? Propagaandaanis injifachaa jirti. Karaa propagaandaa kan dalagan isinii mee miti? Lego ni yaadattanii miti wallee leegoodhaan dalagan san. Karaa leegoodhaan akkasii dalagan. Karaa gartee politikaatiin ni gartanii kun arra hunda isaaniitu haasa'u jira. Laal. Itti gaafatamaan waraana Iraan haasawaa jira. Itti gaafatamaan waraana IRGC haasawaa jira. Naman beekneef waraanni lachuutu waraana adda addaati. Okay? Ministeerri Hajaalaa haasawaa jira. Pirezidantiin haasawaa jira. Dubbii himaan paarlaamaa haasawaa jira. Arraan tana qofa jechuudha. Okay? Ministeerichi Hajaalaa maal jechaa jiran beektanii? Labsii Ameerikaan guyyaa kaleedhaa baaftee tan gartee ikoonomiidhaan Iraan kuffisne jedhanii gartee gaggeessaa jiran kuni odoo hujii irratti gadi hin bahin duruu kufee jira jechaa jira.
Okay? Okay? The US pressure on Iran failed before implementation jechaa jira. Labsii Ameerikaan baaftee odoo hojii irratti gartee hin hiikamin kufee jira. Kana jechuun maal jechuudha? Iiraan yeroo tana duruun biyyoottan ollaatii fi warreen adda addaatii wajjin marii godhanii akkaataa daldalaa, akkaataa gaasa isaanii itti gurguran, akkaataa itti bitatan waan isaan barbaachisu akka biyyatti naqatan hunda isin himeetiin jiraa miti. Biyyoottan ollaa hundinuu waan feetan hunda nuti qopheedha. Isin hojii jirra jaanii ni jiran. Biyyoottan ollaa kuni eega tarata gartee Iiraanii wajjin ammasis Iiraanii injifachuu jirtu odoo arkaniiti waan silaa jaan Iiraanitti garagaluu ni danda'ani. Garagaluu hin danda'an. Maaliif Iiraan injifachaa jirti? Okay? Sila Ameerika lola kanarratti kan injifatu taates Ameerikuma dhagayanii beektanii warri ollaadhaa. Waan Ameerikaan jettu hojiirra oolchan. Okay? Iiraan ammaan tana bikka sila gartee biyyoottan ollaa kuni Iiraaniif waa godhurra Iiraan biyyoottan ollaa kanaaf waa godhutti if jijjiirteeti jirti. Okay? Takka maali? Waan har'aan tana Iraaq wajjitti walii galan. Gaazonni Iraaq. Okay? Saffisaan akka Hormuz keessa dabree karaa magaalaa dhiyaatu jettee jirti. Kuni gargaarsa guddaadha Iraaqiif. Tana waniin ani isinitti himaa jiru. Gareen gartee ABO booda namni keenya haa deeggaru. Akka fedhetti haa deeggaru. Garuu mootummaan amma gartee mootummaan PPDhaa irra gabbaatee gartee garee ABO booda bara namni deeggaru hin jiru. Jettee yoo dubbatte. Eenyu namni namanne. Isin galtee dubbiin ati dhuunfaadhaan gartee garee ABO booda haa deeggartu deeggari kasi. Garuu immoo akka gartee silaa barbaachisutti gartee yoo isaan kun hojii isaanii hin hojjenne gaara keessa taa'uun wantaa miti. Boonaa miti beekaa gaara keessa taa'uun. Waraana dilisan qabaattee waraanni dilisan hojii adda addaa irratti bobba'ee wanni gartee faannummaan naannoo Amaaraa qoftiin miidiyaa Itoophiyaadhaa itti doomineet gootuuf maaltu jira? Angaafi kanaatiin isin gaafadhaa bara. Mee warreen yaada keessan waan inni amma jechaa jiru tana yoon hin sobu jiraadhee fi yoo yaadni kiyya kun gartee isinii fudhatama dhabees natti hima warri mana keessa jirtu. Hormuz akkuma cufameetti jira. Gaazni akka barbaadutti bahan jiru. Gareen Huutii tuni gartee inumaatu guyyaa kaleedaa waan takka taajabaa ta'e isaan godhan. Eega gartee uggurrii Suudi Arabiyaa wajji eegalle kana jaan. Yoo xiqqaate taankaroota gaazaa kan Suudi Arabiyaadhaa 38 haga'u bahara neenee jirra jaaniiti wanta gabbaasan taalii takkaa gartee lakkoofsa. Waan isaan Suudi Arabiyaa irraa barbadeessan. Akkuma gartee ni adattanii yeroo dabarte warri Iiraan kunis waan waraana Ameerikaa irraa barbadeessine jaaniiti xayyaarotaa fi duroonii fi akkasuma sanitti gartee waa hedduu lakkoofsan gabbaasanii turaniimi. Jarri kunis akkasuma sanitti gartee taankaroota qofa kan gaazaan deemu kan habba 38 kun bahara walakkaan inni jirra jaanitti qotiisaa jiran. Dooniilee meeshaadhaa ta'e akkuma taankaraa taatee gurguddoo tana toona habbaa torba dhawanii jiran. Akkasuma sanitti dooniilee waraanaa xixiqqoo tana xixiqqoo guun isiniin jiru gartee akka gartee waraana Ameerikaatti doonii gurguddoo sanii miti. Dooniilee waraanaatu jira. Takka akka warri Iiraan faan qabanii akkanatti gartee speed bootii yaaniini dooniilee akkasii sanirra xixiqqoo guddoodhaati jira. Suudi Arabiyaan qabdu. Dooniilee san habba torba duraa dhawaniiti jiran. So kana hundaa gartee gabbaasaati jiran warri Huutiidhaa jechuudha. Amma gaa Suudi Arabiyaan lola gartee ifiisiitiif gaggeessuu hin dandeenyetti ifii isaaniitiif lola eegalan. Tana asumarratti isin dhiisaa I think yeroo teenyaa saammachaa gara gartee dura oduu tana wanta godhuudhatti achi isinii deebi'a. Dura dursoo wanta gataniin isinii himu
Okay. So wanni takkatanii isinii himu tan gartee amma dura waa xiqqoo irraa isinii himee ture. Tan mootummaan Ameerikaadhaa garee waraana Iiraan kana bikka lamatti gartee adda baasuudhaan garee isaanii hojjettu takkaa gartee akkaataa mootummaa Iiraan tana itti hombolchan irratti marii gaggeessaa turanii jeetittiin isinii himee ture. Oduun san miliixeetii baate. Amma gartee ida'annoo oduu saniitu gabbahaa jira. Garuu amma dura gartee karaa miidiyaa gurguddaa irra hin dhufne irra hedduun isiidha. Itti gaafatama IRGCdha yeroo sanitti Fahid Khayaaniin tokko Fahid namticha gartee diimaa xiqqoo mataan isaa kana ifduuba siqee jiru wanta suduuda guddaa qabu tokko isa saniitu IRGC gaggeessa. Jidduu lolaa kana amma achirraa haasanii jiran. Gara pirezidaantii Kurdiidhaa tan Iraaq keessa jirtuun mootummaan Ameerikaadhaa oduma gartee asii warra gartee ministeera hajaa alaatii fi dubbii himaa paarlaamaatii wajjinis oduma walgahii godhu jiraniiti gama duubaatiin karaa gartee pirezidaantii Kurdii kanaan namticha IRGC kanaa hojii gartee hariiroo nuu uumi jaaniini akkasitti gartee haasoo eegalanii turan. Ameerikaadhaan isin tapha seetan. Waan ajaa'ibatu wanni isaan dalagan dhugaan isin hin jaabeeqa. Amma gaa jarri kun gartee warri hogguu gartee Ameerikaa fi warri Iiraan gara Paakistaanii fi gara Qataariin marii godhaa jiran je'ee namayyuu san irratti xiyyeeffate. Isaan ammoo gama duubaatiin namticha IRGC kanaa wajjin gartee marii godhaa jiran. Inumaatu gartee marii isaa wajji godhaniiti mariin tun Trumpiitu akka gartee laayinni kun banamu godhee jira. Isaatutu hayyama kanneef namtitti itti gaafatamtu DNR'if jechuudha. Tan basaastuu Ameerikaadhaa akka jirutti gartee guututti itti gaafatamtu DNR'n. National Security itti gaafatamtuudha wajjin. So isaanis oduu san oofaniitu tura. Dubagaa isa kana gartee kadhataniiti aboo waraanni keessan gartee lola irratti silaa gartee numoo hin dandeessanii. Yoo gartee horii sii kannine isin noo joolloluu dhaabdan hooyii jaaniin. Isin gartee gubboodhaa beekaa. Horii hanqafeete isinii kannina akka isaan jaanitti horiin isaanii Ameerikaan isiniif kannina jetteen itti gaafatama IRGCtiin. Miileenaa miti. In billions, like horii guddaa agartee. Ajajootaaf ni kanninaa jaanii kan gartee murteessan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Waanuma duruun baatii Januwarii keessa Venezuela godhan. Ni yaadatanii Venezuela ajajoota gartee waraanaatii fi security presidentiitiif kana kaan doolaara miliyoona 25 kaan miliyoona 50 akkasitti gartee gubboo itti kannaniiti bar Modooroo dhaqanii cirraa qabanii beeytanii. Isin himeetiin ture ni yaadatanii mi? Kan boodarra gartee hogguu isaan Modooroo qabanii as fidan jara saniifuu bar horiin kan hin eefi beekaa. Sanirratti oduun jalaa baate bar. Jarri gartee silaa oduu itti Ameerikaan yeroo sanitti gartee wanta gooteef addii galteef horii isinii kan hin jetteeni booda dhufaniititti Ameerikaa keessatti mana seeraatti gartee koortitti Ameerikaan kun hokkana nuun jetteetitti nuti waan kana daleenne horii keenya nuu kafaluu qabdi jaanii gartee mana seeraa gaafate oduun akkasii baate. Jara kanammoo miiliyoonaa miti wanni isaan jaaniin biiliyoona. Waan feetan biliyoona feetan lakkaawwadhaa akkaawuntii teessan keessa gibgibti isinii goonaa jaaniin. Fahid maal jeen isin jeen qajaloo dhageeffadha isin jeen horii isin amma gartee siif kan hin jettanii dubbatan kana silaayin gartee furadhe takkaa'u silaayin haya isiniin jee dura dursoo haya isiniin hin juu jeen silaayin gartee haya isiniin jiru taate
ani akka gartee nama biyyatiyya ganeetti laalameetiin asumatti gartee nara shananii jeen. Asumatti na ajjeesanii jeen. Eenyuun kana jaa? Pirezidaantichaan jaa jechuudha. Pirezidaantichi gara Ameerikaadhaati bilbilee himaa jechuudha. Eenyuuf hima? Tirampiif hima. Itti idee jeen maallaqa bileennu kuni gayaadhaa miti biliyeena hoddumeessi jeen jechuun maases. Fayyid maal godhee haasoo san fuudheeti gara national security daatti ol baase, ol dhiheesse. Yeroo sanitti itti gaafatamaan national security daa jaarsa torban dabre angorraa keessaniitu ture jechuudha. Ni yaadattanii miti? Mushxabaan akka jirutti waraana jijjiiree isiniin jenne jaarsa saniitu ture yeroo sanitti Fayyid oduu fuudheeti isa dabarse. Kunoo Ameerikaan akkana jetti noojji waliin lolinaa horii gartee akka jirutti hunda keessaniifuu ni kanninaa lola dhaabaadhaa jaaniiti nu kadhachaa jiranii. Maal goonaa jeeniiti Fayyid itti gaafatamaa nageenya biyyattiidhaa gaafataa jechuudha. Ammaan tana Raazaaviidha kan jiru bakka isaan fudhate beektanii. Yeroo sanitti Raazaaviin koomitee keessa jira. Eegi gartee dubbiin achi dheete booda namtichinis maal jaan Fayyidiin ani gartee tana murteessuu hin danda'u mushxabattiin geessaa jeeniiti mushxaba geessa. Qaceloo dhageeffadhaa waan isinii jiru. Dubbiin ilaa gartee olitti duruu deemtee dheete jechuudha. Mushxaba geessee mushxabatti himanii Trump wanni inni barbaade kana keessatti Trump wajjin mushxaba wajjin bilbilaan haasa'uu fedhe. Beekaa dubbiin tuni waa lama as keessaa jirtu. Takka dhugumatti gartee horiidhaan isaan kana bitanii lola dhaabuudha takka sani. Talammadaa immoo yaa'i marii tana keessa bikka mushxabaan jiru baruu barbaaduudha. Bikka mushxabaan jiru baruu barbaaduudha. Maaliif hogguu gartee itti gaafatamaan IRGCdhaa deemu ni laalama ni arkan. Makiinaan adeemu oofisa isaanii beekan waa hundaa'u ni laalan. Kun ni argama saatalaayitiidhaan beektanii. Dhaamsa kana inni kun karaa kamiini fuudhee eenyu geessaadha. Bilbilaanii miti. Haasoo inni kun hundinuu bilbilaan hin ta'u. Bilbilaan ka ta'u yoo gartee Fayyiditti haasoon qofa bilbilaan ta'a. Garuu immoo ifii isaaniitiif warri Iraan bilbilaan hin haasoon. Tana gartee shakkii takka illee godhina. Tuni 100%. Dubagaa kana hunda keessa deemanii bikka gartee mushxabaan itti dhokatee jiru barbaadu. Ameerikaan ilaamaan tanaaf akka inni jiru hin beekan. Israa'elis baruu barbaaddi. Maaliif? Ibiddatti qabsiisuudhaaf. Waan biraatii miti. Dubagaa horii jennee san gartee ammaan tana itti idaanee jirraa jaaniin jechuudha. Horii itti idaanee jirraa. Haasoo inni deemee mushxabaa bira dhaqe. Mushxabaan deebii inni deebiseef isin himu moo gaafa biraatiin isin himu? Akkamii gaafa biraa isin himu waan inni deebii deebiseef. Tanaatanii gidduu Fayyid amma reefuun tana gartee haasoo godhaa ture. Laayivii reefuun tana haasoo godhaa ture Fayyid. Itti gaafatamaan IRGCdhaa jechuudha. Nuti ammaan tana waa sadii jajjabduu irratti gartee hojjechaa jirraa jechaa jira. Takka tan dura dursoo waraana keenya jabeessuu. Takka sani. Lamada haleeluu irratti takka gartee offensi irratti. Offensi irratti jechuudha. Ilaan qammaan tanaa waraanni isaanii kun difeensi irra jiran isin hin jeemiti ittisa irra jira. Ilaan qammaan tanaa
baatii 8 dabarte kana waraanni isaanii ittisarra jira. Amma booda immoo offensitti gartee waraana keenya jijjiiruu qabnaa. Okay? Ammaasis tan sadaffaadhaa meeshaalee waraanaa oomishuu irratti. Sadeen kanarratti nuti jabaannee hojjechuu jirra jeeti reefuun tana ibsa godhaa ture. Okay? Kuni General Vahid itti gaafatamaa IRGC dhaati jechuudha. Akkana jiru. Dhagaa jirtaniimi? Reefuun tana itti gaafatamaan pirezidaantiin biyyaa Iraan akka jeetti inninis reefuun tana haasoo arra hundi isaaniitu haasoo godhaa turan arra. Okay? Arra hundi isaaniitu gartee haasoo godhaa turanii akka jeetti inyo Pezeshkian pirezidaantiin isaanii waraanni Iraan humnuma feeteefuu harkan kannatu. Okay? Nuti amma boodaas waraanuma lolaati gartee jabaannee itti fufna malee harka kannannee gartee nam tokko jalatti hin kufnuu jechaa jira. Okay? Ta mustabaadhaa dhaga'uudhaaf qophooytanii itti aansuudhaan inuma oduu ajaa'ibaa takka isiniif himuudhaan barbaada. Guyyaa kaleedhaa ani laayiviran turre ni yaadattanii guyyaa kaleedhaa itti dubbii himaan paarlaamaa Iraan Iraaq dhaqee ture. Iraaqitti marii adda addaa godhee ture. Jalarraa eegalee ilaanqa gubbaatti warra waraanaatiin Prime Ministertichaan akkasuma sanitti innaawa gartee ajajoota warra amantiitii wajjin illee godhee ture. Wanni tuni hedduu murteessituudha beekaa. Prime Ministertichi hogguu isa simatu haasawinni isaa maaliin eegale? Okay? Obboleessa kiyya biyyatee dhufte. Okay? Biyyatee dhufte mana kee halamadaa dhufte dhiyaadhuu jeen. Hogguun gartee amma dura isinii immoo namni tokko ni shakkitan. Iraanii fi Iraaq nuti nama tokko ummata tokko jechaa jiran. Okay? Tana keessatti dhiibbaa gartee Ameerikaan isaan irra gaggeessaa jirtu tana Iraan ni balaaleeffannaa jechaa jirti. Keessattuu wanni Iraan gartee Iraaq gaasa isaanii gurgurachuu hin dandeenye dhiibbaa ikoonomiidhaa tan Ameerikaan isaan irra kaayaa jirtu tana. Akkasuma san baatii dhuftu dura irratti September kana dura irratti waraanni Ameerikaadhaa hafe Iraaq keessaa ni baha. Okay? Kana irratti gartee mootummaan Iraan guddoon takka wanni isiin Iraaqiif itti walii galte gaasni Iraaq Hormuz keessa dabruudhaaf akka gartee special priority qabatu. Takkaa gartee gaazota biraatirraa ol innaawa gartee gaaza isaaniitirraa olitti illee gartee akka faxinaan Hormuz keessa dabru ni goonaa fi jaaniiti waada galanii jiran. Okay? Kun hundinuu jijjiirama gartee naannoo kanaati kan agarsiisaa jiru. So, tanaatanii gidduu Hormuz hin banamuu je'ee jira. Dubbii himaan paarlaamaadhaa. Hormuz hin banamuu ilaa hanqa Ameerikaan waan nuti gaafanne hojiirra oolchitu. Okay? Keessattuu gartee waraana isaanii uggurrii nurra kaayaa jiran akkasuma sanitti waan nuti gaafanne hunda gartee kafalanii Hormuz ni hin banamuu jechaa jiran. Okay? Sana hunda akkasii dhagayaan isiniin jaa. Itti aansuudhaan wanta mujtabaatiin isinii san booda gartee oduu taanittiin isinii deebi'a. Okay? Ta mujtabaadhaa.
Mustabaan deebiin inni deebise Trumpiif directii Trumpiif Trumpiif isa gidduu namuma tokko ture. Namni tokkichi pirezidantii Kurdiidhaati. That's it. Namni biraa tokko hin jiru. Abalu gidduun jiru, maarreen gidduun jiru. Mustabaan pirezidantii Kurdiidhaatti hime. Pirezidantiin Kurdiidhaa eessa ture? Gidduu san Iraan ture. Isaan lameen wal harkaniitii miti. Garuu immoo dhaamsi qattitaa isa dhufeeti inni akkasitti Trumpiif hime jechuudha. Inni immoo mariidhaa fi achi dhaqee ture yeroo sanitti. Waa'ee gartee pirezidantii Turkiidhaa Barzaanii isin himeetiin jira amma dura. Namtichi kun ifiifuu gartee Iraanidha yoo xiqqaatte. Nama gartee Iraan keessa guddate, nama Iraanitti kolleejii fite, nama Iraanitti gartee riisarchii adda addaa godhee afaan warra Iraan qaceellotti haasa'u waraanoota gartee ajajoota waraana Iraan kana hunda isaanii wal beekan. So hammas takka gartee isaan biratti kabajaa qaba. Dhageettii qabaasi. So gabaabinatti wanni Mustabaan jeen Ameerikaan arrallee ummata Iraan onnee ummata Iraan hin beeytu takkasan. Lamada Ameerikaan kan gartee ummanni Iraan kun odoo gartee kitaaba rabbiitiin jiraatu odoo arkaniiti nu kana akka gartee dignitii teenya takka gartee namummaa keenya akka nuti horiidhaan gurgurru ammaasis isaan jalatti gartee akka nuti mataa keenya qaqqabannee diina jalatti kufnee jiraannu akkasitti yaadanii nuti addunyaa tanarraa dhabamna malee biyya teenyas dabarsineen kanninu namummaa keenyas dabarsineen kanninu kanaan kanu godhu amantii teenyaa quraana rabbiitii waan jedhu Barzaaniidhaaf himaaf. Mustabaan dubbiin achi deemtee eenyu bira deemte? Trump bira deemte jechuudha. Trump achirratti qalbiin isa cabxe. Yoo yaadattan jidduu sanitti Trump warra gartee IRGCtii fi warra marii tana gaggeessaa jiru adda baasuu barbaadaa jeetiin isin himaa ture. Yoo yaadattan warri mana keessa jirtan gama lachuutunuu isaan kana gartee adda filee jirri kun wal loluu jiranii ifiifuu warra IRGCtii fi warra gartee poolitikaadhaa kun wal lolaa jiranii je'eetti Trump waan adda addaa odeessaa jiran isiniin jee. Tana keessa jira lameen kana adda baasu jiran isiniin jee tooftaa inni taphachaa jiru. Bara isin himeetiin tureeni. Jarri kun deebi'ee gartee nuti quraanaatu nu dhoorkaa horii fudhannee biyya gurguruu. Amantii teenyaatu nu dhoorkaa jaaniin laal shiyaatu amantii shiyaatu nu dhoorka hin jenne. Amantii teenyaa fi quraana rabbiitu nu dhoorkaa akka nuti biyya teenya hin gurgurree jaaniiti jechuudha. Trump kan gartee matatti xiqqoo malee gartee biiliyoonaa ol horii isaanii kennuudhaaf ka'e. Horii isaanii kannaa beeka akkaataa gartee Trump keessa jirutti yeroo sanitti ni kan ammaa yoo gaafatan ni kannaaf Trump horii. Ni yaadattanii miti baatii juun keessa bar yoo xiqqaatte doolaara biiliyoona 300 gargaarsa ni kanninaa jedhanii bar gargaarsa kan isaan gartee Iraan itti jaarratan. Ni goonaa jee bar Trump. Maalleenni san liqiidhaa miti beeka kannaadha. Kannaa gartee kan lolaatii fi waan adda addaa gartee gaa kan inni kafallaa jee bar Trump. Laal hammas takka isaan kana if jalatti gartee cabsuu barbaadaniiti. Arrallee wanni isaan haasawaa jiran maal? Arraan tana itti gaafatamaan waraanii Iraan haasawee jira. Itti gaafatamaan IRGCdhaa haasawaa godhee jira. Itti gaafatamaan kan waraana kan gartee waa'ee doktiriinidhaa akkaataa gartee waraanni itti yaadu kan gaggeessu
haasoo godhee jira. Ministeerri Haajaalaa haasoo godhee jira. Pirezidaantiin haasoo godhee jira. Abbaa Saragaachee haasoo godhee jira. Laa jirri kun hundinuu irra haasawaa jira. Kun hundinuu maal isin garsiisa? Inumaatu gartee afaan tokkoon haasawaa jiran. Tokkummaadha, of course. Kun hundinuu tokkummaadha beekaa. Tokkummaa keessa maasis. Tokkummaa keessa maal maasis? Jijjiiramni waraanaa katee san gartee karaa hojiitti jijjiiramuu isaati. Karaa hojiitti gartee hojii amma beekaa. Jidduu lolaa kuni, jidduu lolli gartee amma dabre kuni Ayatullaadhaatu biyya gaggeessaa ture. Inni lubbuun illee dabru kan biyya gaggeessaa ture Ayatullaadha. Warra Ayatullaan bikka adda addaa kaayyateetu biyya gaggeessaa ture. Saniifuu ammallee akka Ayatullaan fedhutti warra yaadu jechuudha. Torbaan dabreerraa eegalee immoo maaltu maal ta'e? Kumaan isiniin jetti warra Mustabaadhaatu bikka barbaachistu harkaa qaba amma booda. Amma booda akka gartee Mustabaa yaadutti warra yaadu jechuudha. Waan inni fedhu warra yaadu jechuudha. Amma itti gaafatamaan securityidha gartee kan Raazaa fi Qajaaniin san nama gartee IRGC keessatti haalaan kabajamaadha. Namtichi kun beeka IRGC dhaaba waraana IRGC kana. Amata 35 dura gaggeessuu ture. Ammaa miti. Amata 35 dura ajajaa waraana IRGC dha ture. Nama saniitu arraan tana itti gaafatamaa security biyyaati. Haga muuxannoo isaa waliin ilaala. Hammam takka gartee akka muuxannoo inni qabu. Silaa gartee ani Mustabaa qofaatutu gootan jiru kana keessatti beekaa. Laal itti gaafatamaan IRGC dhaatis murteessaadha. Akkasuma san itti gaafatamaan securitytis murteessaadha. Silaa gartee itti gaafatamaan IRGC dhaatii fi itti gaafatamaan IRGC silaa gartee horii kana haa fudhannu eenyu fudhanna jee achi dubbii fite. Itti gaafatamaan security fi kan Mustabaadhaa hojiirraa ba'an. Bikkuma jiranitti dhawan isaan tana beekaa. Murteessaan namni ciraan gartee hoolii jaami no. Murteessaan security jalaati dura dursoo itti gaafatamaa IRGC tu murteessaadha. Isaatu gartee dubbiin tuni naa olii jarri kaan fedhan haa deebisanii jee isaanitti ol dabarse. Itti gaafatamaa securitytis ani dubbiin tuni naa olii Mustabaan fedhu haa deebisu jeeti Mustaba geesse. Akkasin laaluu qabdan. Lafarraa eegalamtee gartee akkasii cheenii keessa deemtee dubbiin bikka san ga'uun itti gaafatamaa waraanaa tara takka keessattuu gartee IRGC jechuun waraana biyyattiitirraa waraana olaanaadha. Inni gartee tara takka waan ja'amu kana fudhannaan wanni dura dursoo isa qunnamaniifuu maali? Wanni dura dursoo itti gaafatamaa IRGC wanni qunnamaniif dura dursoo maali? Qulfii isiitu harkaa qabaate ati fudhadhuu caljiidha dubbiin. Tani galtee? Sanii fi inni dideeti warra isaa olitti ol dabarse. Kan isaa olitis tuni naa oli jeetiti akkasitti ol dabarse jechuudha. So tana hunda gartee waliin ilaala. Tanaaf yeroo hedduu gartee ajajaa waraanaa keessattuu gartee warreen akka humniti gartee akka IRGC tuni hedduu murteessituudha. Waraanni Republican Guardidhaa hedduu murteessaadha. IRGC jechuun akka Republican Guardii jechuudha. Waraana Iraanirraa oli isaan kun isaanis waraana kophaadhaati. Garuu warri gartee biyya san keessatti dhageettii guddoo qabdu waraana kana. So eegaan tana isin